Saidoo bira fataa azzalaa jedhee yaman deemuuf hin deemaa hordoftoota fi kabajamtoota keenya. Kan binaa nagartu horii koosii malee norma. Guys, waan ajaa'ibaati akkuma argitan Roozan Saidoo bira deemaa akka jirtu buufata xiyyaaraa keessa galtee akka jirtu hundi keenya akkuma arginetti jirra jechuudha. Egaan maal akka isheen jette dhageessaniitu jirtu osoo dhalaan Oromoo jirtu akkamittiin Yamanii fuudha. Ani akkasumayyaa inaafte naan hin jedhina. Garuu osoo dhalaan Oromoo jirtu akkamittiin Yamanii fuudha kan jettu egaa kana duras argitaniitu jirtu waa baay'ee dubbataatii turte waa baay'ee jechaatii turte. Gaabbiteetirti jechuudha. Dura sumayyaadhaaf jedhee raawwadhee ittiin heerumuu sumayyaadhaaf jedheen dhiisee maal hojjechaatii turte akkuma argitanii. Amma immoo osoo dhalaan Oromoo jirtu akkamittiin Yamanii fuudha. Akkamitti na bira darbuu qabaadha bakka kan isheen jechaatii jirtu. Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa qabdanii kabajamtoota hordoftoota koo bakka jirtanitti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atuun isiniin jedha. Ana boleettiin keessan nagaa guutuun qaba. Isin birarree nagaa guutuun haa jiraatuun isiniin jedha. Hunduma keessaniifuyyuu. Egaan akkuma viidiyoo Roozatirraa arginetti Iyyaasuun kun rakkateera jechuudha bakkee hundumattuyyuu. Isumatu faana deema Saidoon gaafa deemu isatu deeme gaggeessa. Yeroo ayyuun turte sanatti hin beektu Iyyaasuun baay'uma tokko ishee faana rakkate jechuudha. Hanga mana ishee kaadira isaa isaan ishee geessuu turetti ga'eera. Ilkaan isaa irraa cabsiteetii turte ayyuun Saidoodhaaf jedhee Iyyaasuu wanni inni hin taane hin jiru jechuudha. Akkuma argitanitti ammas Iyyaasuudha jechuudha kan gaggeesse. Roozan hanga mana isheerraa kaatee raawwatte yookiin immoo buufata xiyyaaraa geessutti konkolaataadhaan isatu gaggeesse jechuudha. Saidoon yeroo hundumaayyuu yeroo inni gara Yamanii deemu kan gaggeessu eenyudha? Iyyaasuudha jechuudha. Ani wanni kun Iyyaasuun kun obboleessa Saidooti moo hiriyyaa Saidooti? Anaaf gaaffii guddaadha. Kuniyyuu amma osoo waa'ee Roozatti hin galiniyyuu Iyyaasuun humti kun Saidoodhaaf maal ta'a? Kanan jedhu gaaffii guddaatti ta'eetii jira jechuudha. Isuma dhugaa dubbachuudhaaf. Maaliifiin bakka hundatti jechuudha yeroo ayyuun isa waliin turte sanatti ayyuudhaaf hanga maallaqa dirrasiititti ayyuu kee gargaaraa kan ture ayyuun rakkadhe jettee isatti bilbilti waa'ee Saidootiif isatti bilbilti waan hundumaafuyyuu kan itti gaafatamummaa fudhate eenyudha yeroo sanatti Iyyaasuudha jechuudha. Ammas immooyyuu Roozaa akka itti gaafatamummaatitti wajjiniin deemee raawwatee gaggeessee buufata xiyyaaraatiin ga'e eenyudha? Iyyaasuudha jechuudha. So Iyyaasuun Saidoodhaaf maal akka ta'e hiriyyaa ta'e obboleessa ta'e hin beekne garuu ani akka hiriyyaatitti hin beekaan ture amma garuu gaaffii guddaa natti ta'e jechuudha. Hiriyyaa akkanaa baay'eesu isaan hin beekne dhugaa isiniin jedhame hiriyyaan akkanaa hin jiraatanii yaaddu ani yaaddu garuu ija karaa kan kootini. Haa ta'u malee kaa Roozan amma maal akka jette dhageessanii jirtu miti. Akkamitti Saidoon osoo dhalaan Oromoo jirtu araba fuudha yookiin Yamanii fuudha kan jettu Saidoodhaaf deemaa jirti jechuudha. Saidoo bira deemaa jirti. Dubbiin akkas ta'eetii jira jechuudha. Dubbichi jajjabaattee jirti. Roozan akkanatti fakkaatutti Saidoo bakka jaallatteetii natti fakkaata. Durumayyuu ishiin jibbitee hin jirtu. Rakkina kan isheetti ta'e eenyudha? Sumayyaadha. Amma immoo Sumayyaan viidiyoo irratti dubbatteefiirti. Ishiidhaanis yoo barbaadetteerumi yoo barbaadde dhimma keetii ana wanti na galchu hin jiru jettee ni jirti jechuudha. Saidoodhaanis immoo Yamanii miti waan barbaadde fuudhi jettee ni jirti. Waa'ee fuudhicha isaarratti jechuudha. Anuu fuudhi heerumee tanas sargii koo sitti argisiisa jettee ni jirti jechuudha. So sababa kana ta'eefi Roozan Saidootti heerumuu barbaadde natti fakkaata. Haalichi ishiin himtuyyuu isa barbaadaa achi deemtuuf kanaaf ta'uun isaan oolu. Inna buufata xiyyaaraa keessa galteetii jirti. Soba jechuudhaafi buufata xiyyaaraa keessa seentee jirti. Risiitii hundasaa harkatti baatteetii jirti. Akkuma argitanii jalqaba viidiyoo koo irratti yookiin immoo
taabileerii irratti hin argitaniirtu jechuudha. Paaspoorrii ishii akkasuma viizaa ishii wanti hundinuuyyuu harka isheetti qabatteetiirti jechuudha. So akka deemte bargit beekamaadha. Haa ta'u malee immoo achi waan as deebi'u miti achumatti inni hafaa gara deema jechaatiirti. Na shakkisiiste iddoo kanatti jechuudha. Saidoodhuma barbaada deemta mooyyuu ati gara biraa deemuudhaaf gaafii guddaadha. Nu sobaarta Saidoodhaaf jedheen deemeettee gara biraa deemta taanani gaafii guddaa nuti taateerta jechuudha. So Saidoodhumaaf jettee raawwattee deemta taanani gaariidha. Haa ta'u malee immoo ati amalli kee dhaabataa miti. Dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e jechuudha. Har'a garaan kee baay'uma tokko illaafta garaa laafti jechuudha. Akkuma argitanii gaafa namni waan tokko jedhee ogguma sana keessa deebiti bakka waan namni jedhee suna intiniin jettu jechuudha. Waan ofii jettetti murteeffattu waan namni jedheenitti of kenniti. So amala isa sana ofirraa dhiistee garaa kee jabaattee akkuma jette dhugumaan akkamitti osoo dhalaan Oromoo jirtuu yamaniin fuudha akkuma jettee asii baatee maallaqa kee baastee isaaf jettee biyya sana deemtee egaa waadaa jette kana yookiin immoo waan biyya sana deemteef suni dhugaadhumaan dhugaatti Saidoodhaaf ta'ee waan sana hin mirkaneessite yoo taate egaa kaleessa kan onnee keenya keessaa si baasnee raawwannee baay'ina tokko sitti harree waa meeqa siin jenne suni deebisnee onnee keenya keessatti si gashine abdiin qaba. Egaa waan biraatiif immoo kan deemtu nu doobsitee Saidoodhaafanii akkamti Saidoon nama dhalaa biraa fuudhatoo kan Oromoo jirtu jettee nu doobsitee achi deemtee waan biraatiif deemta yookiin immoo dhimma biraa gara biraatiif deemta yoo ta'e akkuma dura onnee keenya keessaa baatetti akkasumatti alattafta. Kanaaf jechuudha onnee keessan keessa jiraadhuu baadhees wanti naa goota maaltu jira nuun hin jedhin ga'een rabbi jaalala namaaf haa kennu jaalala namaa qabaachuun gaariidha siin jedha Roozaa teenya. Gini dhugaadhumaan dhugaatti kanaaf jettee deemta taanaan hedduu tokko na gammachiistee jirta. Rabbi siif haa milkeessu. Saidoon isa gaammaatitti gaa osoo hin barbaaddatiin jira natti hin fakkaatu yoo barbaaddates immoo ati gaa carraa kana kennitee fi achi dhattee raawwattee isa akkanatti sarpiraayisii isa gootee gaa akiid dhalaa yamanii sana dhiisee siinsi fuudha jedhee abdiin qaba. Gammachuun keenyas nuuf milkanaa jedhee abdiin qaba. Kanaafiyyuu karaa milkii siif haa ta'u nagaadhaan achi ga'ii waan gammachuu akka dhageenyu asii deemuu kee qofa osoo hin taane achi geesses waan gaarii akkuma innaa asii sana gaafa xiqqoo waan tokko dhageesse keessa deebitee raawwattee waan biraa nuun hin jedhiniiti. Qalbii kan kee onnee kan kee tokko godhadhu siin jedha. Rabbii walitti sinaa urgeessu walitti sinaa mi'eessu waan gaarii nu haa dhageessisu. Achi geessee maal akkaati jettu maal akkaati gootu obsaan eeggataatii jirra. Nagaadhaan achi gahe nagaadhumaan achi gahe nagaadhumaan.